Godina Harargee lixaatti miidhaan lubbuu fi qabeenya namarraa daangaatiin gahaa jiru haa dhaabbatu jedhan jiraattonni. Bal'ina oduu kanaa Mohaammed Usman akka ta'anitti qopheesseera. Naannoo Somaaleetiin daangaa waliin iddoo hin qabnetti miidhaan lubbuu fi qabeenya irra fufinsaan nurra gahaati jira. Kun akka nurraa dhaabbatu gaafannus deebiin arganne. Rakkoon itti fufaadhaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan gaafatan Harargee lixaatti jiraattonni aanaa Mi'eessoo Gumbii Bordoddee fi Doobbaa. Adoolessa 3 bara 2010 aanaa Mi'eessoo iddoo bareeda jaamutti manuma keenyatti humniti hidhate naannoo Somaalee dhufuudhaan nama tokko ajjeesanii nama lamarra miidhaan ga'eeti jira. Lubbuu fi qabeenya irra miidhaan fufinsaan gahaadhaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan gaafatan jiraattonni. Manuma keenya irratti guyyaan du'aa jirra guyyaan nuti jirti lolli kun nurraa dhaabbachuu qaba. Duuti lubbuu namaa dabraa jirtu nurraa dhaabbachuu qaba. Qabeenya keenya kasaamamaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Gara kanaaf mootummaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e waan nurraan fudhanneedhamma. Sababuma itti akkatti dhumu jirruuf ni wallaalle lafuma keenya manuma keenya keessatti guyyaadhaan qaamni kun waraana gaa nuti akkanatti nama nu roorrisaa jiru kun ka Somaaleedhaati. Guyyaan ilaa manatti tarkaanfii addaa kana fudhataa jiru kana hanga yoom duutitu nurraan dhaabbattu hiiqeettu qabna yaada. Mootummaan gara isaatiin osoo waan tarkaanfii fudhatee furmaatti laate. Rakkoon iddoo naannoo Somaaleetiin daangaa waliin hin qabnetti miidhaa lubbuu fi qabeenya irraan gahu akkuma itti fufetti jira. Rakkoo yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiru kanaan ji'uma waxabajjii bara 2010 kanatti qaama hidhate naannoo Somaaleetiin miidhaa qe'eetti lammiiwwan irra ga'een aanuulee Mi'eessoo Gumbii Bordoddee fi Doobbaatti lubbuun nama 7 dabruudhaan nama 18 irra miidhaan ga'ee qabeenyi manca'ee jira manneen gubataniiti jiru. Miidhaan kun ammallee akkuma itti fufetti jira. Kajaan itti aanaatti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Harargee lixaa obbo Qananii Beenyaa rakkoon kun furmaata waraa qaamolee naannoo fi federaalaatti gaafataa jiran. Yeroo dhimma daangaatiin jaameetti kaafamaa ture inni kun dhimma daangaatii miti. Nuti kan ol daangeessuun Affaarii fi Oromiyaatu ol daangeessa malee Somaaleen gonkumaa naannoo sana daangaa hin qabnu. Hawaasni naannoo sana nagaan akka hin jiraanneef yoo nagaan jiraatan dantaa isaa kan miidhamu qaama dantaa isaa miidhamutu jira waan ta'eef rakkoo kan geessisaa jiru qaama kana toosaatii fi karoora yaad barreessan galmaan godhaaf qaama sochootu jira. Kanaaf hawaasni keenya guyyaadhaa gara guyyaatti miidhamaa deema qabeenyi isaa saabamaa deema midhaan isaa horiin isaa saabamaa deema. Midhaan isaa boolla keessaa baafamee fudhatamaa jira manni isaatis gubataa jira jechuudha. Kanaaf haala kan jennu nuti qaamni federaalattis haa ta'u qaamni naannoo lamaan ol dubbatanii murtee waaraa kan jedhamu kan darbuudha qaba.